biti sinjette tole jettee fudhattellee ulfaadhu mucattiillee naa ulfaattu ammoo walitti laallatina qiimiillee walitti hin qabatina dhuga namni waa waliin jedha dalagaa keessatti illee biizinasa keessatti illee namni walitti gufata waa walitti gufatu kana keessatti ammoo namni waa walitti qabachuun hin taatu yoo adeemsi dalagaatu boodarra deebi'ee ka wali ka wali isin fidu taate walitti deebi'aati waliin dalaguu afamootu garama qulqulluun kama garatti waa isin nafin garama qulqulluun walii fayyitanii walii araaramtanii garaa fayyaatiin gargar baatanii nullee nu gaggeessitan isiniin jedha Abu Yahya tan sirri moo sirri malee jedhe akkas tanuma dubbiin hafteef hin dubbatan kalaasi dhumateera ofiin haasawaa baay'een barbaachiftu dafa hawwi abdi eenyutu hangafa jennaan isintu hangafa mimaa abdi ya isintu hangafa ya bare kennafi abona lillahi jada hawi ye afonna lillahi yositti miide jiraadhe maatii keessan illee dhiisiif jedhiin eenyu milki maatii keessan illee dhiisiif jedhiin isinillee naa dhiiftu garamaan afaan dhiisaaf milki barakaas yaa godhu rakkina qabu dhiiseefi jira rabbiif jecha isinillee warroonni koomenti jedhannaa rabsitanillee warroonni waa hundinaa jettanillee rabbiif jecha isinii dhiisee jira warroota jaarsota illee hunduma keessaniif afoonnaa lillahi أخونا إلا thank you بابا قالتهم hedduu tokko galatooma namni kamiyyuu ima wallola wali araaramuun sin jira achillee jechin jira asillee jechin jira jechi jiru jecha jajjabaadha gaafa waan gaarii waliif godhu osoo dhagaa irra facaase gaafa waan hamaa godhu osoo ashawaa irra facaase yeroo hundaayyuu bareeda ani waan isaan irra hojjetanis ashawaa irra facaase xarageera hiyyatti isinillee yoo balleessee jiraadhee ummata oromoo yoo isinillee miidhee jiraadhee dhiifama naa godha hundi keessaniyyuu na eebbisaa isiniin jechuu barbaadan obboleettiin tiyata akka sababa kiyyaaf tiktookii sadi siifan dhabdeerti garuu برنتي وماركم منيري abdi kume akataaf jira koy jam Abu Yahya jaratani lamaan araarsemi au fi wali goosi semi tana hafte jira ما تنام وانا هفت ملكي كان واجتشو بربادا مجتين انتلا درباتي انتلت دربا سم فتي سر فتي harka kee keessa turte mana kan kee keessa turte sibira taa turte sibira dalagataa turte guyyaa keessa ammoo sibira kaatee deemte mujatti simmu fatte sirri fatte tana akka baruun kan keellee gammachuu sii taatu akka baruun kan keellee milkii sii taatu qaraa maqaan kan keetuyyuu milki akka milkii sii taatu akka milkooftu mujatti tana ulfina akka itti naa uffistu itti murachuu barbaada ماري تمارتو بابانا يا لغاو مجتيني على سينكيتي أنا ناسيسا غساني أخبران أوفاني بوچيسا أخبران أوفاني وفتا كتنا أوفيفتو بربادا جتا أكنامي أكنا ألفني وفاتما ماري قرر راولين ديدو أما اللي أجرت اللي واندا بلوجرا منيري في مجتيني نسيفان اللي وان كان كيستي الرب ولباني جرا نسيفان اللي أسنته إفما كولي قران سيفان إنسانسي ساتي منيري سيفان الأولى ورك التي أفا ولبا منيري ما يرو تك جرانا كنا أما في تتنيمي جرانا كنا كنيري فوالتك كنا ترانسي قولي ما قال منيري أوه سيكننا منيرو سيكننا واندرا كان جرابونا وانما إيه أبو يا وان زيادة تيزو
Abo Yaya. Ah. Dhugatti dubbachuuf ani durallee reefii barii sagalee wanni na jedhe malee mucattiin tuni guyyaa sadii irraa akkan argurraa nama mana kana keessatti irriba dhabdee hanga guyyaa sadii kanatti kertanii deebi'ee gatii namaa rabbi beeka malee namaa miti. Sa'a nu daqiiqaan akkasitti wanni kana nu eeyidee akkasitti nu wajjin tajaajilaa turte dhugatti iyyuu reefillee wantichi teeknikaa kertanii deebi'ee waa'ee tokkokkii kana irraa hin beeku haga qaba haga nama baatu qaba haga nama gabbuusu qaba jedhanii. Kanaaf haftee jani reefillee immoo dhugatti isiin silaa iddoo kanallee teettee kan yeroo sanuuyyuu waan sanuu akkasitti teetteetiniin dhugatti bakka kana jiraattudha. Isii tana dhugaan qaqqabanii tiniin dhugumatti namni akkana argitanii dhugaan nama araarsuuf deemu. Namni akkana osoo nu baay'ateedhaan akka kiyyatti dhugaa dubbachuuf obboleettii ta'e. Namni akka siifanii kun namni akka siifanii. Wallaahi dhugaan nama jabduu. Siifanii kuma galchaa namni kuma ja'a kun fooloo goraa siifanii. Gizee meeqa argitee seenuu Kumni ma Okay, la costa cabarreessi jeenyeeti. Ani yeroo takka Kana bakkatti nu godhataan jedhe tana maal jettanii biraa gabbaa. Maal jettanii milkii dubbadhu milkii. siifaniin ol naqaa siifan hin jirti. Siifan illee seena yeroo takka ni jirti ibsa. Oy munir taransi ga munir bana gesu khane ko idiga halkan guutu haasawna. Abdi dafi. Abu Yahya silataan jedhe tana garamitti fudhattanii. Siifan itti uffisa. Atuu garuma laafessa waan namni siin jedhe didaan jirtu argaa jirra. Baay'ee maloo awwaatte. Ati baruu keettu eebbifamaa. Dubartiin nama eebbisuun dubartiin nama rifachuu dhabuun hedduu milkiidha. Wallaahi dhuguma rabbiititti dubartii jechuun ammootu haadha teennallee. Yoo nama rifatanillee akkasuma nama miidhani yoo nama eebbisanillee akkasuma nama milkeessani. Kanaaf waan tana ammootu tola keetiif toltuuteetiif sitti qabadhe malee hammeenya biraatii fi miti hayxi isii cittee si keessatti haftee isii sanitti guuti jechaaf tana sitti hin qabanne. Ulfina jechuun ammootu waan guddoo miti waan xiqqoo ammoo keessa isiitti guddo ulfina santu ulfinna gaafa jedhani biyya kanatti amma fakkeenya baanaa tokko yoo doolaara 40 bitee uffise gatiin ittiin bite xiqqoo maqaan isaa ammootu gudda ulfina santu waan guddaa. Ittiin milkaa'ellee ittiin eebbifamallee tanaaf tana si qabadhe malee hayxi isii cittee si keessatti haftee tanaanillee sirraa haa baatu jechaa fi miti akkasittillee natti hin laallatini ulfinni tun si milkeessiti tananarraa fudhu sin jedha arsicha kiyyaa jicha kiyya. Ayyee ani waan jaarsi natti mure waan oromoon natti mure waan kamiinuu wannan didun jiru jireenyi kiyyallee duuti kiyyallee biyya kana wajjiini hawwiin ana qofaa waliin dhabne ummata Dubaay nillee asuma araarstanii tunillee akka dhaamsaatitti waan isin jettani fudhadhe. Ayyee sirraa haa fudhatan. Abu Yahya. Galata baha. Eeba darsicha kiyya eeba da sikkoo mando eeba da kottu dhufee hambaa akka itti siin bareeddu akka itti siin keessa miidhagu. Maarree kunoo ulfinna itti qabadhe ulfinna naa uffisi ulfinni ammootu kabajaa in eebbifamtaa itti milkooftaa. Boruu keetiifillee siif gaarii jedheeni ulfinna itti qabadhe tole hin uffisa jedheen irraa fudhadhe maal jedhaan. Maarree nama waan an jedhee fudhate ulfaadhu guddadhu rabbiin libaasa jannataa sitti haa uwwisu rabbii oliis haa deemu kasi uffise sirraa mulqin jedheeni du'aayii godhaaf. Maarree ulfaadhu jechaanii tana isinii galuu isinii gala. Alaa nagayaan gala. Amma waan haftee jiramoo xumuratti godha. Waan Waan haftee haftee jira. Akkuma yaadachiisanitti Muniri fi mucaa u'uu jedhanii ani sani. achi hin geenne beekoo asriiki achi hin geenne qooyi ka achi hin geenne. Gafaa ka. Waan haftee jira abdi. Tantu hafe. Maarree ka uffata argee fi uffata narraa uffadhu jedheeni biraan hin geenne santu hafe. Wal bira jirtanii ittiin naagaya. Doktor Awi. Dafi dubbadhu biyyatti. Doktor Maal Awi. jedha? Yee. Maarree uffata si argee
dubartiin haadha siinqeeti haadha teenna dubartiin namatti mufatuun dubartiin namannayuun ati gadheessa waan kana namni hiree kana baase namni gartee waan kana awwala argesii abbaate komii kana akka naa fixattuuf akka naa tuftuufiif micaa kana akka gartee irra naa tartuufiif uffata si arge uffata illee narraa fudhatta naa tuftaafillee ogummaa kee kanallee ati nama akka si barsiisee nama baay'ee barsiise jettee du'aa akkanaa gootuufi baarree fuullee narraa fudhatu jechuu barbaadees. Marre wal birallee jiraanee walirraallee uffataan jirru. Anuma birrii ergaati. Anuma birrii ergaa bitee si ergaa rakkoon hin jiru. Eeyyee rakkoo tokkoon qabu. Tole ollaa keessan dhufeera aadhaas jira. Ulfinna Amiin ulfaadha. Wanti inni hojjete hundi yoo biyya illee baxabbaxee keen harka isaa rabbi dawaa haa godhu. Amiin. Waan jedhamu guddaa tokko ulfaadha. Waa dubbadha jettee haa dubbattu hayyee. Dhiifama na hoffolcha waan dubbachuu hin qabne silaa dubbachuu barbaade yoo ijoollee Dubaayii takka tuqee jiraadhe itti na argaan ijoollee Dubaayii takka hattullee keessa warqee jira jedhee malee an hattuu nama tokko akka hin dubbanne isinuu argitaniirtan dhageettaniirtan warri narra faraaduu dandeettan namni kumni jahaa asirra jirtan kun. Oolmaa kanatti warri isin mufachiise hoo jiraate afoo hin illaa jedhina. Tokko nama qarooftanii. Dubbima itti himadhu jechuu sanuu sila namni si komate atamma dubbii sitti hima atin arrabsine amma qiiqatti hattuullee ka jedhe si'ii miti. Amma hin himadhu sun namni marti wali qabame haamamuun qabu sila ka haamamu midhaani bakka sanitti namni walumarra nama bakka sanitti warra Dubaayii guutuun dhiifama naa godhaa arse jedhati. Hayyee isaan malelleen bareedu isin malelleen bareedu warra Dubaayii yoo kan deebee dhufuu mala dhiifama naa godhaa dhiifama narraa taa yoo isin balleessee jedhe. Dubartiin hin jajjarti yoo jarjareellee tasa afaaniin isin tuqee jiraadhe ammas dhiifama naa godhaa. Yoo iyyuu mitiin balleessitee jirta ila haadhatiyya amma balleessaa silaa dubartitti murani. Yoo iyyuu miti yoo balleessee yoo miti isini balleesse kun obboleeyyan kiyya abboota kiyya naa dhiisaa jedhe. Hayyee kun dhageettanii naa dhiisa. Akkas. Yoo intu waa qabdiif jedha bar. Thank you galatooma harka dhayaa ijoollee galatooma maashaallah tabaarakallah. Maarree amma Muniir dubbadha. Muniir dubbadha. Okay, Muniir dubbadha. Muniir dubbadha. Muniir dubbadhaani waa iddoo dubbachuu barbaadu haasawaa warraa wantan qabu. Waan inni waan akkomoti tokko irratti michoota na online irratti narkee sila ganamumaanuu wallala isaanii walitti bu'uinsa isaanii yoo ni narkee ganamumaanii xumura silaanii milkii keessaanii milkii anaa fi milkiin yeroo tokkoffaa miti amma durallee dubbii tana gadi buuseetuma lafa qabsiisee nama sanii hojiinis walitti araarsee ture ammallee ani eega viidiyoo meeqa hojjette boodaan arkee dhaabbadhu eega guyyaan ani dhaabbadhu jee booda video takkan hojjanne dhufeetiin hunu asli kanne san duraan mijoota nan beeku anaa dubbii tana fidee dubbii tana lafa qabsiise dubbii usuun barbaanne ani na dura hojjatte video silaa isii san dura wal beeke nillee sadarkaa kana hin geessu inni garuu akkaan ani isii hojii wal mari'adhee kanatti himatee ani akkasii miti duraanis keessaan dhufeetuma ani yeroo dhugaa jettee akka tokkoon baaf milkiidhaaf ijoollee Dubaay keessa namni si dhageellee akka namaa deebisee jiraate kana ragaan hin baafu. Amma durallee walitti bu'insa biraattillee maallaqa kafalee fi hankatti irra hafee jirallee ji'a kanaan naga hiikamaayyillee rabbi isaa kabaju. Akka uummata kaanii miti akka ijoollee kaanii miti namallee tuffatu milkii haqaa baaf kanaa kanarratti. Garuu wanni ofni dubbii waan babal'atteef haa xumuramtu jedhuudhaaf jidduurratti seenee malee dubbii tana ani silaa ganamumaanuu isii hojii wal beeke viidiyoo takkaa oliin hojjettu. Viidiyoo akka lammada sadaffaa afuraffaa shanaffaa akka ittiin fufne
kaniin godhe ana kaniin gama mana asilii fide kun asiliin na dura jira ana silaa dubbii nama miidiyaa uwwisoo kan ajandaa barbaadu ta'e asuun fidu manuma kiyya saniin oowwifadha guyyuma takkichaa sanitti isis fide waliin dubbanne guyyaa lammadaa mana asilii fide akkasitti na hubadhu ana duraan michoota na dhiyoo sanaan bare waliin beeku galatoomi nama maallaqa namaa irratti wal dhabe keessaa namni maallaqa namaa amma durallee ka deebise milkii qofa natti Dubaay irraa ummanni kaan maqaan kaasuun barbaadu ammallee ummata kana durattiin dubbadha haqa shamarranii namni nyaatu abadan jalaa hin dhaabbadhu Oromoon hundi kokkee qabnee deebisna san jechaaf yoo namni arrabsu yoo jiraate rakkoon qabu anaa fi milkiin keessaanillee waliin dubbanna eega dubbiin jidduu dheeyxeen dubbii tanallee lafa qabee as fide akkasitti naa hubadhu annama kabajaallee sii qabu wallahi billahi nama maallaqa yeroo meeqa gaafadhe maallaqa san kafale kaammallee kamaayii kanallee jee kana naqii fi achitti xumuri ani nama maallaqa namaallee kafalu ati nama dhugaarra dhaabbatee kafalu meeqaa jira nama irraa operaasiyoon qabdu didee ilaamma dhugaa jirtu wal himaa deemuu qabu kanaaf ani itti faarfamuu fi miti itti waa takka jedhuu fi miti wanni afaan naqabdaniifis naaf gala dubbiin akkuma xumartu barbaanna laakiin dhalaa shintibeetii dhiitee hammaama dhiitee nama sanna arrabsa jee haqa namarraa akka hin deebine milkii irratti hirkattanii kamilkii bizinasa malee warri na arrabsaa jirtan an keessaniin beeka rakkoon hin jiru dhiifama naa godhi nama dhugaati keessanillee kunuun namni yaane dubbiin teeti Muniiroo wanni ummanni hubatuu qabu kamilkii hattummaa miti zarafaa miti bizinasni waliin fide namni dalagu wajjin dalagu wal dhaba akkasuma wal dhaba malee hattummaan qabu amaanaa nyaanne maal hin jenne naggaadee lamaantu waliin dhufee jidduu kanatti hisaabni wal wantaa jedhe sinigalee kanaaf amaanaan milkii namummaan milkii akkuma jirutti jechuudha. Sinigalee maaliif inni doktora bu'aa irratti wal dhaban malee maallaqa isin itti kennite amaanaa bira kaa'atte hin nyaanne bu'aa irratti tirfirratti wanni kaasee biiree saniimiti maallaqa qubillee ka wal dhabe ani milkii manguddummaa seenee koobatti xumureetiin jira rabbi isaa kabaju kana duraas jechuudha nama kabajaa qabu san ibsuu barbaadeeti rabbi isaa qubilratti namni wal dhaba wala haasee jiraadha Aboonaa lillaadha inni bizinasa ani kunoo hawwiin agartii obboleettii isaatii fi haqa baase obboleettii isaatii fi haqa baase obboleettii asli fi haqa baase ani kana komatabuun qabu namni hedduun garuu akka xiqqoo akka nama nama dhiibuu takka godhaata rakkoon qabu ani ammallee haqa dhaabbadheeti isillee kunoo na bira jirti hakattee haa dubbadhu obboleessa keetii irra laalii jeetii Muniiroo amma jeetii kadhadha yeroo meeqeetu keessaan kanumaan yoo barbaadan ofii ani gama kiyya. Laakiin warri milkii irratti hirkattanii orola bantan kottaa kophaa naa baha dirreetti kottaa naa baha haqa shamarranii arraas baruus yoo isin raafuune isin saaxiluu addunyaattis akhirattis abadan numaan hin dhabne. Ana hadiisiise. Akkas. Waan humna keetii ol taatanitti mana murtii dura. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma dubartiif kabaja qabdu rabbi kabaja isiniif haa kennu. Itti aansuun uummata komentii akkasumallee. Kuma shanii siifan fooloo godha. Ani milkii ijaan argees hin beeku biyyummaa soditti hin qabnu ganda tokkos miti hawwiillee akkasuma jechuudha. Nuti asirratti kan dubbannu namni tokko yoo miidhame dhufnee hin dubbannaaf eenyuufu. Garuu araara kana keessatti maashaallah waan argeetu jira. Kanaan dura uummata Harargee akkas walitti araarsuuf yaadee ture. Namni hanga kana walitti araaramuuf yaadan malee uummanni Harargee siifan waan kana nuuf gooteetti kottaa sinaa namni jedhan jiru. Garuu uummanni siqqoof mandoo mucattiin kun dhugaa qabdii nu wajjin bultee dhugaatti abbaa manaa kiyyarraa ilmoo kiyyarraa fagaadhee kutaa siifa fiigaa zuumiin daqiiqaa 45 kukkutaa achirratti waanan ta'e anaaf rabbitu beeka jechuudha. Ani umtan barbaade silumayyuu haqni mucattii galuudha.
Waaqni mucattii guutuun isa galu hirruun isa galu alhamdulillah fudhattee jirti. Milki ani garuu ani fati rabbitti si madda TikTokii sadiin irratti gubde. Takka namni TikTokiin irratti gubeen beekuan. Afraffaa badhaadhaan. Abibti silaane kampaanii TikTokis dalaga maal tarsiibu keessaa bahe. Kampaanii injinaa shirrii fudhaguun dhaggeeffadhu. Wallahi yoo guyyaa takkatti TikTok sira guubi halee jiraate rabbi kun nadhiisin garuu ati immoo waan shira akkasii keessaa bahe yaaduma akkasii keessaa maal jechuun manaajeera moo maal na seeta manaajeera TikTokiti. Akkatti manaajara taate siima dhaggeeffadhu. Akkatti manaajara taate siima. Kaampaaniin TikTok Dubaayii keessa jiraattee jennaan namni kamuu wajjinaa softan generation waan jedhu siniif kenna. Namni sun umurii isaa waggaa 13 jennaan. Namni sun umurii isaa waggaa 13 jennaan akkasitti guban. Na beektaa sin beeku nan beektusa hadha duutee borduutee kee hin beeknu. Nuti kan barbaanne haqa hawwiiti. Siigalee TikTokiin homaa miti. Arrabbii rasuulii jedhee waan an jedhe wallahi lafa irratti qabeenyaa kositti fixee qalaata sitti ta'uu kan ture. Garuu sababa uummata sikkoof mandoo kanaaf jecha sababa Abu Yaayaa sababa Jamaal sababa Muhammad Nuuriif jecha arrabbiif rasuulii jecha afootu siif jedheef. Garuu ijoolleen fuudhiisi hunda dubbatanii galatooma. Siifan karama siifa asirratti waan jedhan milkii kampaanii TikTok keessa eessumallee qabu abbeeraallee qabu waan sii jedhaa bakka isaa irra milkii qo'ee waa ila siifan na dhageeffadhu wamaa ya'lamul gayba illa Allah jaa rabbiin kenna namni gaybaa beeku rabbiin malee hin jiruu jedha. Yoo miseejii wayii si ergan yoo warri kaampaaniidhaa isaan sirra gube jedhe ijjiba finjii fiddee komatuu dandeetti. Yookaan immoo wanta shakkii wal komattan kana dhiisaa rabbillee hin jaalatu siifillee jilban ta'u argitanii namni shakkiin naman himatu ati egaa rabbi jecha dhiisira. Gastii aslii irratti seenin jedhee na gubee sadanuu gastii aslii irratti waa biraan dubbanne waa dubbataan jirre muutii qabataa ture omaa miti. Omaa miti meerra darbaa hadha duunee borduunee keenya hin beeknu. Uummanni duraanaa ishee kan jira keessa jira nama zaabaa jira nama jannataa jira keessa. Wajjira wajjina taraan kasiifani. Manni mana doktoraati wajjira wajjina siifan waa tokko sitti himu. Ani osomaa waliin laayiv irra jirru akka TikTokiin kee rakkoo qabu barreessee natti fide warningii. Xiqqoo booda gizee achii kee gubatu anallee xaagolee na darbee alumatti argee gizee laayivii seena jedhu na adabe. Lammanuumoo lama bar. Guddaa baana kan dura ittiin seetti ka guddicha TikTokii guddaa. Ishee ergasii ati immoo amma naa bantani. Kun lammaffaa ijoolleen foloo kan naa guutte adda TikTokii lama. Foloo kuma tokko. Okay. Kanaafi anamma waan sin jedhu wannoon tokko appilikeeshiniin tokko aappii tokko Oma akka raayootti namnummaan tokko riippoortii godhee minaamin nama gubuu miti. Siigalee ammallee waan kana evidensii yoo hin qabaanne rabbitti nama dabarachuu dhufa ta'u dafuu ati dhiifama jette TikTokii yoo gubatellee ati hin gubanne dhiisii oma miti warri 100 meeqatu maaltu dhugaa xiqqoon qabu namaa mileenati gubataatuma oola siigalee araboonni kan levelii 50 qaban qabeenya guutuu itti fixanii gubataa. Surrakkoo miti tarabbiitu caalaa gara biyyatanii wali dhiibtan Oromoo makalee si guddisee tuyyuu arras kana si guddisaa namni 5,200 azittan siifaniin fooloo goraa kan achumatti dhiisaa inni biraan mootu wanni hubatamuu qabu sirritti waa'ee TikTokii gubachuu kanatti wanni hubatamuu qabu tokkoffaa jechuudha. Ebaluun irratti gubeeni tokkoffaa sistamii ittiin maqaa wal balleessanii ijoollee bira baana siifuus hin baanu sitti fakkaachuu danda'a waan hubannoo hin qabneef. Yeroo feemasoonni dubbatan jechuudha. Ammallee Amaara nurra gube natti nafani nurra guban minam jedhu geemaroonni yeshiqala system no. Followeri nafaqin ye follower system no. Sigale inni kun maqaa wal balleessan kana dhuguma sitti ba. Dhugaan jiru kan sigale. Akkasumas sibiilatti akka mana bantee bar lama banadhe akkasumas bantee dhugaan akan kam baasneeti haqni jalqaba dhufe araabri kun miidiyaa hundaa waan beekuuf dhaggeeffadhu yoo akka carraa ta'e ati dogoggora qabaattee muuziqaa haa ta'u na dhagaye
nashiidahaa ta'u wanni ati gadhiifte wayii koopiraayitii abbaan sun irraa hidhatin ta'e waan koopiraayitummaan warningii lama yoo qabaatte dogoggora lama yoo qabaatte ufiin kaampaaniin daayirekti wannan otomaatii karra waan jiruuf xaasirratti godhaa jechuudha poolis siistamiin sii galee kanarraa hafeen namni tokko guruppii hidhatanii namarra guban minaamin maal si gochuu danda'an profaayilii sirraa kaayisuu danda'an si adabsiisuu danda'an maqaa sirraa jijjiiruu danda'an kama asli jedhu kana kama siifan jedhu kana yuuzar gochuu danda'an profaayilii sirraa kaasuu danda'an eenyummaa kee fidi suuraa mul'atu waraqaa keetiin jira itti ergita የተወሰነ በሆነ ሲዲ ባይቹ ሲገለ ይዋት ድጎጎረ ተኮን ቀባን ሆመሰንሰኒ ሰኒት ያውበኑ ሚዲያን ከሙ ፌስቡክ ይዛተው ቲክቶክ ይዛተው ሃታ ያርከ ፈጫሱ ሆመጥቆ ጥቆ ጀለ እገቴ ዋና ከተከዲትን ለኮራ እንጁር ዋና ከይትን ጉበት ማለ ሆመነም ለከጥቆ ሪፖርት ጎሬትን ነመራት ጉበቱ ምቲ ከናብ የተ ያተለ ይፈው ጫላ ገር ይፈው አስመት ወሶ ዳምነ የቹ Asuma nuki galeto asmi. Tempo asirra turte. Oye munir challi asirra saafi kateste amarra daqiiqa tokko kan seene. Maal karana man kennitani dhaggeeffadha. Duba warra stela jirta namni kuma furu dibbisaddeet. Ani haqarratti hindua kana booda eenyuunu hin dhiisu. Eenyuunu hin dhiisu haqarratti hindua haqa akkasuma baasisa. Sini galee barbaadan nu gombisa barbaadan kingi jedha barbaadan boombii jedha ananan dhibu wallahi yoomiyyuu hin dhiisu asirrala hojii koo dhiisee maan ta'in haqa hinuma baasa miira keessaa ba'a. Tole bakka waan hunda keessani ol ta'e gara doktoraa fidaa deemaa du'aa isiifti munirille galatoomsiif. Thank you. Galatooma ulfaadhaa ayyeba amma nu gaggeessa kaademu abdi. Abu Yaya. Ati tokkofa asli afaaluma kee wal booda fixannaa. Ani atillee firama keetiin fixannaaf si achuma callisime Abu Yaya. Mee uyi dubbisa mee. Karallee isin sodaadha isin salfadha. Haga duraa irraa akkasiin kabajoo akkasiin saalfadhu waa baay'ee isinirra arge wallahi galatoomaadha. Itti aansee ammoo warra Dubaayii sheeka guddaa illee argeen isin bira jira haga jaarsummaa laaltanii nama guddaa wayiitti ture garuu nan argine nama tokkoyyuu kiisii namaa keessa tureeni. Milki Vandana ari godanya ki yabara gurban ko wali na so natti jiram milki muti kasime nadit milki muti kafat muti wala milki nama marar anat are أما قد يابون وأصلي في تنة مريم كذبت وفدا dikume لاستي جان أما في تنة قد يابون وكا muti kafat milki muti bafat أما في نشتكي مبارك سامرا قدونا أبو يايا oy milki uyi misail rasha ana mara misail rasha atin sidai mo mata marati isteka kiyatana najala chaldiste wallahi nageena kama na group yan nageena wallahi sijjirame ani mitatti tana wallahi guma mashakil kun tufe argen imbe kusibe ka jinsil kille olina soine wal beena nafsi sitti garagale sinyate harka nama nyaachu politika masitte warra politika keessa jiru kana wallahi difama na godi nama biraatiif barumsa taataleetini yaada warroota haqa namaa nyaatanii wallahi galatoomi jecha siif hin qabu Abu Yaya mucaa kana ofiisutti balleesse afonna lilla أبو أوي ulfaadhu asu ulfaadhu atillee isidamee ulfaadha mee ani waa jedhuu barbaada hin dubbanna garee fi jal'isee dhaggeeffataa ture abdii kumee jedhi jamu akka dhaamsaatittillee ijoollee tanallee galateeffachuu wallahi
bilkiin illeen akkasuma hawwiin illeen ulfaadha wallahi ulfinnatu isinii malee isiniyyuu ulfinnatu isinii malee dhugaa yoo dubbanne wallahi arsoomatu kana qaba agartee wal jalaa galuun wal jalaa dhaga'uun wal jalaa yaa'uun waan nuti qabnu kana beekuun keessan ulfaadha ammallee guddadha tana caala ammallee milkii atilleen maqaan keetiyyuu milkii daabboo milkii toli ammallee wallahi biizinasii kan kee agartee biizinas addunyaa irra beekamu si haa ta'u obboleessa kiyya wallahi kabajami nu jalaa nu dhageettee nu jalaa yaate wallahi ilma Jamsi kiyya gurbaan kun diina kiyya afaanii na fudhattee waan milkii wayii galchaaf jirana namatu waanatti waa'ee milkii kana Dubaayima keessatti wallahi nama micaa wayii ka dhukkube waan mararraa fixee tikeeta irraa muree biyya galchinaan jedhani nama akkanaatillee nama gaarii yoo ta'e gaarummaa isaallee irraa dubbachuun dirqama inni beekaan namatu na hime keessa akkasi wallahi ummata abboon natti dalaydu sun ka yeroo muraasa booda biilgee dimate abdi jechuun danda'u galatoo abdi an bada hafita dhumaa faayinda qabdan maaree engaadda dubbirratti hawwiin gizee jaarsummaa kennan jettanii nasrii harkisaa irratti shahaadaa qabadhe eessa jirtanaan hin jenne abbaa kiyya aanaa qabutu isa saniif komadhe dubbiiti yanaan laalu akkanaa laaluun barbaadu nagatee jette waan san jarri walii qirii qabanii jaarsummaa sanallee hangafni isinirraa duraan bakka gumaatitti bakka galteetitti argamu sababaasa walitti mufatanii abbaafin tala walii mufate tanallee osoo itti xumartanii jechumaaf nasrii ol harkise gurra qabe awwiif nasrii wallahi asli galatoomi wanni sun beeyta nu keessallee ima jirti ammoo jechuu wanni tunillee yeroo nutti fudhatti laata jechaaf ammoo yeroollee namatti fudhattu wanni tun waan jabdu asaxara waan nama jirraa miti isin mayaala dhugumatti asli jechuun ammoo abdii isinii gabaabsaadhiis abdii yantaarini biisansii gabaabsa qaalii kiyya mucayyoo reefu abu yahyaan warra dubaay hundaane afooyitu jedhiin dhiifama jedhiin jette ana wanta dubaay keessa jiraadhaa ulfaadhullee warra dubaay waliin salphadhullee warra dubaay waliin du'aa jiruun kiyya isaa waliin waan ta'eef yoo reefu isiin warra dubaay afooyinaa lillaahi jettu anillee afooyinaa lillaahi jedhee jira sababnillee jireenyi kiyyallee duuti tiyyallee warra dubaay waliin jara keessa jiraadha jara waliin jiraadha jara waliin dalagadha tolchanillee balleessanillee mootu du'aa jireenya kee kaayiroo godhadhu bakka dubaay baddeerti lakin banne dubaay nama maqaa balleesse malee badii akkasiillee qabdu kabadiin deemu rabbi nu keessaa haa balleessu ammoo dubaay biyya badduu miti ummanni dubaay illee ummata badaa miti angizee san afooyinaa illaa jedhe ta dubaay keessa dhumattiti Dubaay badaallee jira badaallee bishaallee jira gaafa Shee Abdurrahmaaniin asii kaaseenatu erge wallahi gaafsa ulfinnaan galchani akka nama keessa jiru gaafsan argee isinuma duuba du'aa isinii godhe dhugaa dubbatuuf osoo nutti nimne dhufan ka jettanii isin na himtanii turtanii isinirraa fuudhee hin cadhise nasrii kiyya kanaaf haqiiqatti warri na biyya mara keessaa bara tokko Haji Gudii Kembaa siwii mammaake biyyi baddaatti biyyi laangannoo intala olirraa fuudhee jennaaniin warri laangannoo kun warri baddaa dhufee intala fuudhe dhaamata warri gartee egas immoo baddaa kun arrabse warra laangannoo wucuu godhe Haji Gudii Kembaa kun namaadhaa nama dubbii namaa fixu nama gumaallee fixu hamba ofii kana cadhaa dhiisaa jedheen haanu arrabsanii dhiisaa jedheeni mammaaka itti mammaake maal jedheetti gaafa isaani wal gara taanii fuudhuuf gammoojjii baddaan kenna wal haree dhaqu harree jara dhaamanne jedheen Haji Gudii Kembaattu maarree ani kaleessa keekee dhufe keekee dhufu silaa qeen namaa kabajaa qabdi kabaja na arrabsite
waa takkatti si mammaaka jedheen inni jedhani irraa fuudhan gadii lafaa keessallee olii namaattu jira jedheen ati lafa tiyya tagadhaan tun arrabsite garuu lafti tiyya gadi olii namaattu keessa jira jedheen olii lafaa keessallee gadi namaattu jira jedhee nama arrabsu nama xiqqeessu taka kanaati an dhaamadhe irraa bu'e intala naa horadhu jedheeni dhaamate hagana jedhe irraa bu'e dubbii hagana fite jechuu jarana gadii lafaa keessallee olii namaattu jira olii lafaa keessallee gadii namaattu jira dhugaa dubbatuudhaaf namni walii qabamee arrafamuu hin qabu waan ta'eef kanaaf wal kabanyee waliin osoo jiraanne gaariidha waan jedhu dubbachuu barbaadeeti irraa bu'an. Galatoomaa hundi keessanuu deemuu dandeettuu rabbi afaan keessan tokko haa godhu warri asitti nu kabajanii takkatti dubbadhee deemna. Yalla addaan facaa afaan tashiruuf irraa doobata gumiin fadallaa jette sheekonni abuyaayeen akkanatti dhaare garu. Maal godhi garuu baay'ee nu jala affantanadha. Ila tokkoffaa Na dhoggadi dubbachuu na dhoggadi bara abdii kumee kana dubbii na dhogge. Abdii dubbadhu. Itti galatoom. Mucattiillee naa ulfaatu milkiillee naa ulfaatu. Obboleeyyan kiyya yoo as keessatti shira tokko xaxuufillee yaalii goonee jiraannu san rabbitu waliin beekaa. Waan kana hedduu itti dadhabne wallaahi. Wanni kun akka milkaa'u jarri kun akka araaramaniif hedduu itti dadhabne. Anjalaan Ameerikaa kana taa'ee mindaa kiyya bu'aa kiyya asin nyaadha malee faayidaan achi dhagee achi argadhu tokko hin jiru. Yookaan waan kana bakka itti godhuuf itti milkeessuuf jara kana araarsuufi hagam akka yookaan hojiin kenna effeektii nuti ta'e aniif Jamaal godhi dalagannu kana yeroo itti jidduutti addaan dhaabnee waan kana turretu jira. San rabbitu beeka wallaahi. Kanaaf ammoo wanni guddaan nama gammachiisu maali? Jarri kunniin lamaan araaramanii bifa araara milkiitiin gargar gayuu caalaa wali nama gammachiisu hin jiru. Kanaaf jara keenya milkii sitti illee dhibdeen garatti akka namne hawwii sitti illee dhibdeen gara akka namne waan jedhanii nama abaransan ammoo jennee isin abaarru akkasi ta'u jechuun waan salphaa miti. Ulfaadhaa Abuyyaa Yaanillee hundi keessa warri as keessa jirtan. Nasrii kiyya galatooma. Praayiveetii taatee argamtee simatti keessan ulfaadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Keessa walitti dachaaraa Galatooma. Doktor ulfaadha galatooma hundumti keessaniyyuu ammallee jaarsota maanguddoonni Dubaay kan wajjin akkasitti turan ulfaadha isaanillee as keessa nu biraa Mahamadillee nu biraa bayanii akkasuma Sheikh Abdul Jaliil maqaan isaanii eenyu milkii Shakur. Sheikh Abdul Shakur isaanillee nu ulfaadha jaanii galatooman. Haa galatoomanii kiyyaalleen hundumti keessanuu ulfaadha galatooma asli kiyya wallahi doktoraati bar doktora ga dubbii nuti dadhabne barsitu mure wallahi doktorummaa tan jara si mirkaneesse jira ollitee tante ollitee jirti wallahi ulfaadhu nasri aanole oldeeme abbo amma qaraa oldeemte wallahi ammallee olwadeem wallahi isi bara you have to all of you guys wallahi galatooma wallahi billahi namni akkana kulfee taphatee adda deemuu caalaa wanni kana caalaa jiru baden jiru waan kana odoo agartee as gubbatti wal salphisuu taati miidiyaa kana gubbatti wal fannisneetiin as gubba wal iisisaa ooluun quba sitti qaba malee namni waan tokko asiin godhu kanaafi ulfaadhaa obboleessa abballeera deebi'ee galatoomi siin jedha ka waan kana gadiin naa bu'aa jetteef milkii siin jedhu jira ulfaadhu ilma hayyuu wallahi waan kana situ eegale situ gadiin na bu'aa jedhe beekaan akkasi jalaa gala gartee beeki ammallee ulfaadhu siifan obboleettiiti ya siifan wallahi engadda kaleessa irrafte wallahi billahi yoo diqqaate yeroo kudhan daqiiqaa 45 minitiin nu harkaa dhumatee akkan guutuu taa'aa bulteetiin wallahi akkasin nu waliin taa'aa bulte asli kiyya wallahi haa ulfaattu raftee dhamarratti bakka itti bilbilu mara nu harkaa dhumatee itti bilbilu mara gahe rafteetiin wallahi odoo akkana teettee nu heetu kanaafi namni waan kana mara ka taa'ee akkasi taa'aa buluu fi ijoolleen tun garaa walitti haa fayyitu